gam tokkoon hattuus taateetti as baatee adabanuu baasuu adanuu baasuu qabdu. Ayfoonii birrii 3,000 eessa geessiti? Ergasii tapha lafoon hooqamee qabattee akkamitti jalaa baduu danda'e? Abdi gar tokkoon miti bara gar lammaanii gar tokkoon jechuudha. Mucaa kana jala haatte gar tokkoon jawaalli fi bakka inni bu'ee hin beekamu jedhu lamaanuma jala waa lama badde fi waa lama haatte jirti of qulqulleessuu qabdi. In dhuganii jarri maa inni akkamitti telefoona lafa kaa'u jarri in dhuganii simmeetii dhugaatii caalaa simacheessa bara ija keessa akka isheen ija keessa nama laaltuun argitu moo ganniin akka nama dhiira argee hin beekne akkuma ijuma keessa bu'uu haa heddi bara. Moruma ishee ta'uu sanaan liqimsu heddi bara. Waggaa torba darsaa dhiira argine kanaa baroo jirti joon. Kanaa baroo jirti bara waggaa torba nama argine. Mucaala tokko tiktokii finii. Leedii jiraachuu jirti. Isiirra hin ilaalina alaa. Mucaana to TikTok, Facebook irraa lubbuu namaan jettuuti ani madaamiin tikeetti kuttee ariite warri Jordan nan beekani Jordanin ture nam tokko sittin dubbatu sii galee bilbila sirraa arginaa waa tokko sirraa arginaa sittin dubbata yaa biiroo si fidu yaa biyyatti si gad darbachuu gadi waan akkanaati jarri amala kanaa qaban sii galee isheen immoo 24 saa TikTok, Facebook irra deemtee lubbuu jetti isheen nama guddoo soo ta'ee nama fakkeenya ta'uu danda'u. Ganni miskin bar Dani miskina yenna bannu tapi gafa gimi si tapi na kara keja wae jaf sini lecar gate Dubai te kana gacho te ngama tu yombarren miskina mal kabdishe abo oromo atimudi ka sisa daga na te boti sanadi surre sana bete Dubai te galte turwade ni amma kan rako te wada rako angkai rako kan wada rako ni amuna jimna Dubai war diruma Dubai sare jette sila sare babde she amma genni gabbate difama kunturo gen kunturo te gisti de bisera difama na goda oromo na to ballesi afantu na albe yo sinyette genni njaju imne ragadem karam bodati kunturo so amate gara te gisti lu debu taragata ke yadda inab te gisti no gata amate ni ragata rambo de nyetu gafino difama Tegisti suba qabdi mucaa yeegilli ishee goottee barbaade bakkeetti ishee baasee tuttuqa barbaade mana kee tuttuqa mana jala kee gubattee mucaa. Himte nama gurraatti nama ina namni gurraatti na jaara nama gurraatti nama ina jette sigisti waan ni qabadde beertanii sigistiini boodinyaa koo jettee dalagaa ishee dhaabbattee si machuuratte. Hiriyaa siitti hin dhabde waa meeqa rakkatte sigistii jaawala hin dhabde waa sadii rakkatte yaa biyya argaa fi dhugaa rabbi. Qanyaa karuu qaayee maxaan jaa maarri yeroo toroti maal goore sheefin taane gaa. Mucaanee botaa ishee jira haa qabbaneeffatu. Wanni illikii baafatte beektu illikii maali illikii erisiin ergasii maali gaa fiilterii keessa teessee nama diimaa fakkaattee waraabaa turte gurraattii si waraabanii gadhiisanii beektu. Kunis immoo nama adabsiisa wallaahi wanta akka kanaa kun ijoollee walirratti hin hojjetina. Kheer inshaallah maal jechuudha. Maarabbii dandeessaa reetti fakkeenyaaf akkamiin uumaan rabbi yoo kata'ati koo rabbitu si uume bar waaqa si uume. Angani to bar rifeensa makaraa bare jumla sira beekaa jiru shakkira bar wanni miti jideet mun jinqa mu rifeensa kana irratti bare ila meela bure so ka shirare daga qabdi jani bure yo wambari sarate siya so daraja kana na kennetti wallahi beeta anga maratu Dubai akabatti galte xiyyaara fide mo Dubai maratu jedhe laale beeta rifeensa laale dhugaa dubbachuu ta'e wala nan qabbana egaa kana nanti wallahi muddi wala kuma muddi gal to kuma ama muddi wala harmi suni kilo me karo kita harmi qofti kilo 70 mata harmi bicha wala namti kan kees gaafatti atis itti himta silaasi jaalatti isi sirraa fuutet baaftee gurguratti asuusi fakkaatti silaasi jaalatti gooddee to sinjete sirra gangalatti cinaacha gara to qoreessi waraanti icciitii kee uffadhu ittiin mari'atin fagaadhu baqadhu hiriyaa dubartii gamtuudha hattuudha hiriyaan dubartii hunda osoo hin taane hunduu bakka qabdi kanaafuu fagaadhu jiraadhu dhiisitii dubartii an qabu hiriyaa dubartii icciitii kee baasuuf boodha sagal qotti ka isii biraati jechuudha. Abbaa Munir na dhiisanii ganaan beekaa biras dhaqee dubartii beekaa zuuraa jirtu iyyee iyyisiisa. Amma asmaraan Amerikaa beekaa. Bar uummanni ukkaamamee as jala taa'u jira. Kanaaf namni heddummaati. Amma beekaa fi yeroo dhaqee jiran dubartii beekaa zuuraa jirtullee qawwasiisee iyyisiisee maraachisa ganaa beekaa ofirra dhaqee lubbuu bira dhaqee.
Habibi. Ati koi na dhaggeeffadhu wanni ni siin jee warra jinniin beekaa keessa jirtu iyyisiiste jechuudha. Gana isis jaarsolee biyya kudha tokkoon bira jaarsoloota biyya kudha tokkoon bira faaxeen takka geessuu siin jedha takka iyyisiifna gana. To aleeku waan namarratti jibbantu ganni irra gadi badii Amma dubbiin nu galte. Amma dubbiin nu galte. Ani bar jilli hiyyeessaa sanii fi gattaan nuuf hin galleeti. Baga uummata maaliif nuti akka gaazexeenyaa tokkotti uummataadhaaf ifa godhuun dirqama waan taateef warruma jinniin keessa turtee yookaan jaalalti keessa kultee keessumaa babaastee jechuudha. Namni lafa hin jiru lafa irra jira ni dhoofate malee jechuudha. Ati nama lafee. Pada pernah satu jenazah dubartiin beekaa koo bira geesse. Ati dhageeffadhu. Dubartiin abbaa biyyaa bira geesse. Nama lafa irra jiru qaqqabatte haa akkas taanaan dogongoraa. Dhaggeeffadha dubartiin beekaa koo bira geesse. Dubartiin abbaa biyyaa bira geesse. Dubartiin sanyii koo bira geesse. Jaarsolota keessatti lakkaa jira. Dubartoonni dhiirota kiyya bira geggeessan sini iyyisiisa kalaas dhiisaa amma taaptaaf godhaa dhiisaa gurraa dhiisaa ofirraatti ni jaa. Hiiji lubbuudha lubbuudha fiqiriidha. Garuu dhaamsaan sitti dhaamu tokko maa jirratti yeroo dhuftu amma booda maal jettanii gaamees jala barreessaa rifee dabbasaa rifeensa tolfatan mataa tolfatan baalistaraa maal akkasii tolfadhu kottuu fi taraas godhadhu akkasii faffacaasii lashak godhaa jalaa akkasii akkana ol facaasaa jalaa akkanatti harka ol neetee akkasii ol facaasaa maal jettame akkasiin sirraa eegaa okee dhageessaami. Keenya bifti bifa sana himi tabibi keenya bifti bifa hojiiti nu dhiisinu hojii afufnee munir nu dhiisinu. No rakkoon qabu gaafa boqonnaa keettillee laal ati gaa guyyuma takka anas hin jee tolfadhu kottu akkanatti harka jala naqiitii akka fiisan warra geemaraa sadachii ol facaasaa. Okay, it is okay. By the way, mnam jee itti nu bashannansiisin siin jaa yeroo hunda mataa nurratti dhoochaan oolini ni hifannee amma akka istaayila Dubaayitti deemi gaa okay. Akkasitti bashannansiistuu teenya sagalee teenya galatoonni. Amma bar sagalee isinii ta'uun hin danda'amu kanaas nuti amma sagalee ta'uun biyya kanatti sagalee ta'uun namaan danda'amu biyya kanatti asitti birinatamee asitti akkas ta'ee asitti akkana godhetti amma Oromoo ganniini akka dursanii qibamoota mana maadaamii asiin bahee achiin galee hin jiru jechuudha biyyi kun hin jiru hin danda'amu inni akkas. No, sirraa fudhadhee bars dhaggeeffadhu sanaanii anaatu bar waan jiru keessumaa natti erganii sagaleen isaanii anuma hafee bara amma kaan gubboodhaan nyaadha wanta jee kaan achi galee kaan gubboodhaanis uummata wajji walii galee dhiisanii takkichaan qabdan anuma Muniir qabdan Muniir Abubakar kana hordofaa rakkina isinirra jiru